jaalallee kiyya jalqabaa dhiira na dagachiisuun dhabe. Ani maqaan koo Biiftuun jedhama. Kanin dhaladhee guddadhe godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree bakka jedhamu keessatti. Abbaan koo barsiisaa yeroo ta'u, haati koo immoo hojii qotisaa irratti bobbaatee jiruu fi jireenya keenya gaggeessu. Abbaa fi haati koo bakki hojii isaanii garaagara waan ta'eef umuriin koo barnootaaf yeroo ga'etti abbaa kiyya bira deemeen barnoota koo hordofuun eegale. Barnoota koos sadarkaa tokkoffaa haala gaariin xumureen gara sadarkaa lammaffaatti yeroon darbu jaalalli dargaggeessa tokkorraa na qabe. Barumsa koos akka duraatti tasgabbaa'een hordofuu waan natti ulfaateef qabxiin maatirikii kutaa 10ffaallee ana jalaa hafee barnoota koollee kolleejjiitti barachuun eegale. Kolleejjii baradhees hanga waggaa 2 xumuruutti jaalallee koo waliin haala gaariin walumaan turre. Haa ta'uutii garuu jaalalaan waggaa 4 erga waliin dabarsinee booda homaa waa'een keenya fala dhabee walirraatii anaaf inni gargar baane. Barnoota koollee xumuruuf waggaa 1 qofaatu anaan hafee waan na ture. Jaalallee koo dhabee haala ulfaataa keessattan barumsa koo xumure. Sanaan booddees haala salphaatiin jaalala jalqabuun anaaf wanta ulfaataa tokko ta'e. Rabbis na gargaaree garuu barnoota koo akkuman xumureen hojiis yeroo gabaabaa keessatti argadhe. Bara 2010 obboleettiin koo waan heerumtuuf sirni cidhaa mana keenya keessatti gaggeeffamaati ture. Yeroo kanatti dargaggoonni suuraa baatanii suuraa fi viidiyoo gaa'ela obboleettii koo waraabuuf affeeraman mana keenya turanii. Dargaggoota dhufan keessaa tokko guyyaa sana bareedinni isaas baay'ee natti tole. Haalli itti dhimmamee suuraa bareechuuf gadi jedhee lafarra ciisee hojii isaatti dhimmamee hojjetu battalumaan qalbii kiyya to'ate. Haa ta'uutii garuu miirri koo akka isatti nana'e ani guyyaa sanatti hin dubbanne. Obboleettii mushurroo ta'uu koos waan hubateef suuraa hedduu mimmiidhaganillee qofaatti na kaaseera. Guyyaa gaa'elaa kana weelluuwwan garaagaraallee wanta banamaniif otoon shubbisaa jiruu moobaayilii nani qabadhee na harkaa buutee hojjechuu ni dida. Anis torbee booddee moobaayila kiyya sirreeffachuuf gara magaalaa Baakkootti imala koon taasise. Akka carraa ta'es karaatti dargaggeessa suuraa kaasaa ture kana waliin anaaf inni wal argina. Erga na dubbisee booda maaliif gara magaalaa Baakkootti akkan dhufe na gaafate. Anis guyyaa cidhaa sana moobaayiliin koo akka cabdee fi sirreeffachuuf magaalaa kana akkan dhufetti nime. Innis tole naan jedhee bakka moobaayilii gaarii sirreessan mana hiriyoota isaa anaan fuudhee geesse. Moobaayiliin kiyyas haala gaariin erga naaf hojjettee booda teenyee shaayii waliin dhugnu malee jechuun harka koo qabee mana kaaffee tokko na geesse. Waliinis erga taphannee booda akka carraa ta'ee moobaayilli isaa taa'umsarra waan jiruuf fuudheen suuraa moobaayilaa isaa keessaa ilaaluun eegale. Akka carraa ta'es suuraan tokko na hawwate. Bakki itti kadhan baay'ee miidhagaa. Anis dargaggeessa kanatti bakki kunii fi suuraan kun baay'ee bareedaa jedheen yeroon isatti himu innis yoo barbaadde ammumayyuu si geesseen suuraa si kaasuu danda'a jedhee natti dubbate. Guyyaa sanas boqonnaarra waan hin tureef bakki sun dhiyoo yoo ta'e kottu ni deemnaa suuraa na kaastaa jechuudhaan wal fudhannee deemne. Nageessees suuraa gaarii baay'ee babbareedan na kaase. Bilbila keenyas anaaf inni wal jijjiirree walirraatii gargar baanee anis gara mana kootti hin gale. Guyyaa sanarraatii kaasee naaf bilbiluu jalqabe. Torbeettis ijaan wal arguu eegalle. Haa ta'uutii garuu kana gidduutti jaalalleen koo jalqabaa baay'een isa jaalladhu bu'aa bayii tokko malee waggaa 4 waliin turre dhufee dhiifama na gaafate. Haa ta'uutii garuu ani hariiroo lammataa jalqabee waan hin jiruuf otoon jaalladhu wanta murteeffadhuun dhabe. Mucaa isa suuraa kaasu kana waliinis baay'ee walitti siqneerra. Guyyaan isan argee kaasee qalbii kiyya waan booji'eef sammuu kiyya keessa jira. Isa kam akkan dhiisu gaaffii natti ta'e otoo jiruu icciitii rakkina koo kanaa mucaa isa suuraa kaasutti jaalalleen koo jalqabaa dhiifama akkana gaafateen itti hime. Innis kanaan booddee natti jijjiiramu barbaadee ana waliin ciiste malee sin amanuu ati jaalallee kee duraatti deebi'uu dandeessaa naan jedhe. Rakkoon koo rakkoo irratti rakkoo uume. Isa kanarraa fagaachuufis eenyummaan isaa
qalbii koo keessa jira. Haa ta'uutii garuu wanta ani gochuu hin dandeenye na gaafate. Anis kan hin dagachuu dadhabe jaalallee koo isa duraadha malee isa kana waan hin taaneef wanta inni na gaafate si waliin hin raawwadhu jedheen bilbila isaas bilookii godheen irraatiin fagaadhe. Kanaan booddees jaalallee koo jalqabaatti itti maxxaneen jaalala keenya jalqabaa waliin akka fuufnu barbaadeen tole jedheen itti araarame. Jaalalli lamaan keenyaas bakka duraatti deebi'e. Yeroon kun yeroo boqonnaa yuunivarsiitii irraatii deebi'ee maatii isaa biratti dabarsaa jiru ture. Bara itti aanu barnoota isaa xumuree ni eebbifama. Kanaan otoo jirruu yeroo boqonnaa gaarii erga waliin dabarsinee booda innis barnoota isaa xumuruuf gara yuunivarsiitiitti deeme. Ji'oota muraasaaf hariiroo gaarii erga waliin dabarsinee booda yaadota tokko tokko irratti ammas anaaf inni walitti bu'uu eegalle. Innis anaan aarsuuf jecha suuraa garaagaraa shamarran waliin ka'ee poosti godhachuu yeroo jalqabu kanaan booddee dargaggeessa kana waliin hariiroon qabu dhaabeen jireenya fayyaa qabeessa ta'e jiraachuun qaba kan jedhu ofiifan murteesse. Isaas guutummaa guutuutti of keessaa nan baase. Haa ta'uutii garuu dhiira gara biraa waliin hariiroo uummachuu yeroon barbaadu dursee isatu natti yaadatama. Yaada koo keessaa balleessira jedhee kanan of amansiise otoo ani hin beekiin bakka ani hin yaadnetti qalbii koo booji'a. Otuman of diduu fedha sammuu koo malee dargaggeessa gara biraa waliin yeroo jaalalaan jalqabe. Haa ta'uutii garuu gonkumaayyuu jaalallee koo duraa anaan dagachiisuu hin dandeenye. Namni kunis gara mana isaatti na waamee dirqamaan na gudeede kabaja koorree karaatti na jala hambise. Jaalallee koo jalqabaa na dagachiisa jedheen dargaggeessi ittiin dhiyaadhe dukkana natti qabsiise. Hanga har'aatti jaalala tokkollee isaaf hin qabu. Haa ta'uutii garuu bultii akka waliin ijaarrannu anaan gaafachaa jira. Dhiisuudhaaf kabaja koo fudhateera. Waliin ta'uuf immoo miira jaalalaa hanga sharfeellee isaaf hin qabu. Erga na gudeedee booda yaada isaas maalummaa isaas nan jibbaa. Jaalalleen koo jalqabaa ammayyuu onnee koo keessa jira. Wantan godhu dhabeen rakkoo waan na qunnameef rakkoo koofillee furmaata kanan jedhee badiitti waan na geesseef yaada akkana deeggartan jireenya kootiif furmaata akkanaaf laattan kabajaan isinin gaafadha. Ana obboleettii keessan Biiftuu bakkan jirurraa nagaatti. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'uchaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi Biiftuun nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ga'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya Biiftuu ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomiseen jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa jireenyaa obboleettii keenya irratti yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Jireenya koo keessatti murteeffadhee anaan iyyuu na miidheera waan na ta'eef jireenya keessan keessatti seenaan jireenyaa akkasii otoo isin mudatee maal gootu? Anaan immoo maal na gorsitu jettee obboleettiin keenyi yaada akka qoonnuufiif nu gaafatteettiif akka kennitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gamsa Shoomeeti. Qophii gara biraatiin sa'aatii booddee hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.